biyya Niwuzilaandii fiigduu atileet Siifan Hasan meetira 20 osoo ishee hafuu kufuun dorgommii kanaan osoo milkaa'in hafte. Siifan Hasan yaada dorgommichaa booda miidiyaaleef kenniteen madaala qaama kiyyaa eeggachuu dhabuun kufee jette. Dorgommichaa booda viidiyoon deebi'amee wayita ilaalamu harka mirgaa atileet Siifan Hasaniin kan turte atileet Gudaaf Tsaggaa'ee Siifan waliin ciqileen walitti bu'aa akka turte mul'isa. Siifan Hasan dorgommii kanaa booda yaada fuulbarruu ishee irratti barreessiteen dorgommii gaarii ture, dorgommichaan warqee argachuuf fiigaan ture. Garuu milkoofne niin kufe kun ispoortii keessatti nama mudataa amma hojmanee koo fuuldura kiyya jiruttiin xiyyeeffadha jechuun dorgommiiwwan fuulduraaf jiruuf akka qophooftu ibsite. Kitaabni seenaa artistii Abdii Qophee barreessitoota lamaan barreeffame guyyaa har'aa bakka artistoota kaleessaa gayya 19 bara 2023 jalqabeen Itoophiyaan meedaaliyaa 3 argatte. Fiigicha meetira 10,000 dubartoota jidduutti adeemsifameen Gudaaf Tsaggaa'ee meedaaliyaa warqii, Laata Sanbat Gidaay meedaaliyaa, Ijjigaayyoo Taayyee meedaaliyaa naasaa fiduun 1-3tti ba'anii jiru. Atileetiin dhalootaan Oromoo taate